qaban yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti deeggaruu dhabuuni dhimma dhuunfaati. Garuu intaloon kan lubbuudhaan adda biyya kanarra jirtu kan biyyattiin galteeni kanneen biyya alaa keessaa biyyatti fuudhanii galanii biyya keessaa immoo biyya alaattiin fuudhanii shoora guddaa taphataranu eenyuun jala dhokataniiti warra kaabinee mootummaa jala dhokataniiti. Warri waan kana kumaara kana taphataru warri adda akkasiin miidiyaatti baatu godhu miidiyaan kun egaa noollee biyya ambaa keessa jirrayyuu biyya keenya keessatti nama tokkoon hoogganama. Nama tokkotu sappoorti godha. Yoo inni sappoortiin goone adabbii jira ooltu. Yookaan immoo miidiyaan sun siin to'atamaa jechuudha. Seera kun pablikiin biyyattii sun qabdu. Egaa miidiyaa kamiyyuu haa ta'u namoonni biyya keessa ta'anii waa dalagaaran qaama mootummaatiin walii galaniiti. Qaama mootummaatiin alatti waa sappoorti goota seera biyyattii sanaatiin alatti waa maxxansita taanaani seera jala oolta. Kuni waan biyya keenya keessatti addaa miti. Waan dur irraa qabee dalagaaru. Biyya kana keessa galeessa kana keessattis waan dalagaaru. Dhiifamaa wajjin gaafii tokko jira. Mucaan kun dheengaddaa qaallittii tokko kan midhaan hatte jedhanii qabanii daa'imsiisan sanarratti gargaarsa godheera. Sanarratti gammachuu qabna. Isa qabateetu iyyuu uummanni biraa immoo gargaarsan barbaada jedhee dhufee hamma gaafanni mana isaatti hirmaachisu nama 11,000 nama 12,000 nama 15,000 dirisii hordofa. Isaaf faayidaa guddaadha kan itti beekuu qabdula. Mubaarak Musammaa kan jettu kun isaaf faayidaa guddaadha. Waa meeqa argataara sana keessa maallaqa uummanni ijoolleen biyya arabaa itti duutee hunnaatee itti ergitee buusaattu kana malee waan inni argataaru waan guddaatu jira. Isa akka kana uummanni hin beekaa hin jiru. Al tokko dhiifamanaa yaadan gidduudhaan sinii buusu jira. Tokkoffaa yaadan gidduudhaan sinii buusuu barbaadu maa inni wanta kana akka ammaa Aleksi Taayyee jedhe qabsoon keenya luka dhaabbatee ka'ee kana jechuun Aleksi maa inni beektu utuu nuti warri gurguddoon irra hedduun keenya hin hubatin ijoolleen xixiqqoo waan kana hubattee irratti hojjechuu jammartee gammachuutti qabnaa nu ibse hagalatoomu. Baay'ee sinayidhaan deebiinsa dhugaadha. Amma inni ala dhufuun nageenyadha yaadicha. Garuu ala dhufee hubatu gochi nuti godhaa jiru kun itti gammade. Sinii galee amma qaalitti ala mana Mubaarik deemtu Mubaarikii si gargaaran jenneen garuu hanga gara laafisa isaa akkasiin gara hin baasii deemtu eeyyameefi. Deemee gargaarsi inni godhe kanuma malee Mubaarikiin gargaaran jenne boonaan dhufee ol galee ture alammaa. Boonaan yaada isin amma kennaartanu kenna baay'ee natti mache maal jedhe nuti isin beeynu afaan Oromoo dubbattaaf si beeyna. Baangaaliitti Paakistaanitti heerumuu kan kennuun hin mari'anne arginee sii qabuu hin dandeenyu. Wanta kana immoo Mubaarik yoo tattaaffii godhee irratti si gargaaruuf ka'e uummati Oromoo irratti kakaa isaafuu dhiibbaa qaba jedhee cufe. Wanta kana siin jedheef namni irratti deeggara hin jiru. Garuu immoo kana deeggaramu jedhu yoo jiraate gaafii irraa qabna. Oroo yaada kan kee gabaabsite. Waan sanatti yaada ibsitaan nu gabaabsi namoota hedduu carraa eeggata akka Makkaa Jimmitti Abdulkarii Qaaqaan kun illee carraa eegaa jira. Nama biraa ol galchina. Rakkoon tokko hin qabu. Akkisiin gargaaramtus hin jiru. Akkisiin gargaaramtus hin jiru Oromoo. Amantanis amanuu baattanis intalli kun gargaaramuu hin qabdu. Gaafan akkana jedhu immoo nama dhiibbaa shamarran keenya irratti godhu wayii nan sa'inaasi. Dhiibbaa godhuudhaafis miti. Wanni kun yoon akka inni hin baranne Oromoon kadhataa miti akka kadhaadhaani akka inni hin baramne akka inni aadaan godhanne yookaan akka sabni kun saba kana keessatti gad deebi'ee saba kana keessatti kadhaan kun paablikii irra qullaa ciisuun kun dhanna ofii baasanii of saaxiluun kun akka inni saba kana keessatti hin baranne ugguruudhaaf isiidhaafis timirtii yoo ta'e amma isiin kun kan gadi baate argitan baay'een Suudii kana keessatti Dubaayin keessatti ijoolleen Oromoo kan jiraatanu Bangaalii wajjin hin jiran. Kuni waan dhugaadhuma naalamne
Suudiin fi Yamaniin Dubaayin Beeruti ijoolluma Baangaalii wajjiniin jiran ijoolleen Oromoo paaspoortii qabatanii biyyattii qabatanii deemanii ibin kana jechuun baay'een isaanii isa guddaatu harka 75 biyya ambaa keessa jiran jaraa wajjiniin jiru. Jarri kun Araba keessatti akka aadaa Arabaatti mana keessa hojjetan waan ta'eef jarri kun immoo dhaqanii achirraa yookaan sawwaakaa ta'uu danda'anii waan kanaan ijoolleen keenya dhugaa itti fakkaata miskiinummaa gara laafummaanii waan kaleessa nu barate gara laafummaa kanatu geessee beetta akkuma publikii kan miidhaa sirratti buusaa miidhaa keessatti geessee sigata. Inni kun intalloon akkasiin hin gargaaramne namni gargaaramtu jedhu hin jiru. Maaliif hin jirre yoo jettani Mubaariki fuulduratti nu malaallaa hafidu yoo intala mana isaatti qabatee dhufe dhiibbaan isatti dhufuu danda'u gara hawaasaatiin hawaasummaa irratti dhiibbaa isatti dhufuu danda'u fuulduratti walumaan laalla. Isa kana walumaan ilaalla rakkoon qabu. Garuu kana booda ijoollee Oromootiif timirtii haa ta'uudhaaf barumsa haa ta'uufiidhaaf akkasiin kun hin gargaaramne irratti dhiibbaa gootanii faffacaaftanii miidiyaa kana kottee tokko naabdanii ijoolleen Oromoos inni sila baduudha karaarra jiru inni paaspoortii qabatee milikuuf karaarra jiru dhaqee harka baangaalii kanarra akka hin buuneef shoora guddaa taphachuu qabdan. Maaliif waan arganu yoo miidiyaan otuma akkana ol harkisanii itti dhufeen alatti baay'een kanneen daataa qabaachuu danda'anii dhabuu danda'anii hundaa miti namni jadiidiin kan gadi baharu baay'ee jiran. Jara sanaaf borii fi hedduu jira kan jala jirus yoona hedduutu jira. Jara akkasiitiif wanti kun adabbii ta'a barnoota ta'a fi miidhaa jarra sichitti dhufuu fi hin uggura hamma tokko. Egaa waa barannu miidiyaa kanatti waa fayyadamuun jechuun miidiyaan kun kan Kaayiruuti jedha. Garuu kan Kaayiruu qofaa miti. Nama hundatu yaada waliin qooddata kan hawaasaa jechuun waan hawaasa kee dippiloomaasii hawaasa keetiif taatu irratti si fayyada kan hawaasaati malee kan nama dhuunfaati miti. Kanaaf wanni kana keessatti akkuma kana warri caarraa dhufanii miidiyaa keessatti dhufanii mana namaa seenanii waa fayyadamuu waa namaa qooduu danda'an yoo jiraatan gara Mubaarik Masammaatiin dhiibbaan dhuftu tokko hin jirtu suni hin dhaabbata. Inni dhugguruu danda'a. Maaliif gaafa isin akkana faffacaasaa deemtan Aleeksi dhagayeera namoonni Aleeksiin jala jiran hundi jaraayyuu quba qabani sagalee kana fuundi nunu hin daddabarsaa turre isa jalaallee fuudhee waan daddabarsan qaba. Waa'ee Mubaarakiin ani bira jira. Oromoo dhiifamaa ishii dubbadhu faayii shawaa meemee. Qarramtuu of eega dubartiin of eega nami takkas nami sin qarqaaru hin jiruudha jedheen Mubaarak. Dubartii hundi nutti dinagagee fixeera. Hin qarqaaramti hin jenne. Yoo barbaadde majammaraa fixeera. Ishumuitii qabaddaa bilis. Yoo majammaraa duraa nama kana Paakistaanii kana marannaa dhaytu Oromoo bira dhayxeettamoo jedhee Mubaarak dubbate malee waan takka haa qarqaaramtu maalidha achi deemi as deemi hin jenneen cirracha ofirraa buusu. Sirriidha maashawaadha. Anis sirreesseefin ture alammaa ta'e haala sanni torki buusanitti fakkaata. Wantichi jarri nuu gara imbaasiitti erge dubbiin sun baay'ee bareeda. Maaliif akka inni hin baasne beeka dubbichi. Waraqaa qaba jetteen ni ka waraqatii qabannaan erga akkas ta'e miidiyaarra maa dhuftaa beenuun baasi deemi. Bakka ni ka waraqatiitti godhamte santi beenu toon achitti tamwaaggatadhu. Majammaraa dura injoolee tante bagasii fudhateedhaan jedhanii shurrubbeen seenera. Hundinuu seenaniiru mana Mubaarak. Barakaa ta'u bagasii fudhate baga biyyatti nuun galleedhanii. Laa hin fidanni akka inni fidutu jira jarana waan kanallee dhiisaa miidiyaadha inni itti tajaajilamuu danda'a itti fayyadamuu danda'a yeroodhaaf akkas isiniin jechuu danda'asi ganama dhaqee fidee dhufuu amma sa'aatii booda dhaqee isinii fidee dhufuu danda'anni isa kana isin kontirool gochuu hin dandeessan manni kan isaati waan irraa daldalatu qabaachuu danda'a itti fayyadamuu danda'a. Namni qarqaaru sun Oromoo moti
manni an saawate manami qarqaaru sun amma mana isaa kanatti mana mubaarakittiin ijoollee baay'ee qarqaarreerra warra dhibame masgiida warra jedhe warra dhukkubsattee micayyoo boqqolloo hatteedhanii sanii qarqaarreerra ግን mana isaa soo ta'e an qarqaarramu mana isaatti waan ta'eefu nami oromootu guutuu oromootu qarqaara waan kanatti nami ishii qarqaaru hin jiru oduu arganne aslan amma maqacaaca biyyaa ishii goone way ishii qalla way kulaaltii ishii keessa baasnay oromootti kofalchiste har'a oromootti kofalchiste ishiin Dhugaatiiti. Ooroo shakkii qabduuf maal jette mi'aati shakkii qabduuf tarii fiduu danda'a yoo fide akkamaa ta'an jettame warroota si dhaggeeffatanuuf yaada dabarsiifal tokko dhiifa. Egaa miidiyaa kana beektuu jara keenya nama dhibaa nama miidiyaa kanallee sappoorti gochuu nan barbaachisu ana akka kiyyatti miidiyaan kun kumaara taphata kumaara nama kumaara taphatutu beeka waa'ee mi'aa kumaara ilaa inni waan isa barbaachisu suruuriin duwwaarraa kaasa suruuriin ooroo fooloo godhadhaa jira nama dhibbaa fi nama paayiralii isaa kaasuudhaa fi fooloo godha paayiralii isaa kaasuu fi waan dalaguu qaba waan isa barbaachisu akkuma argite viidiyoo waraabdee gadhiista yoo ta'e paaraaliisii bahuu dhabuu danda'a waan isa fayyadu nama miidiyaati Gootee kiyya singalchaa fooloo godhadhu manas fooloo godhiitii Waan mataa isa jiru fooloo fayyadu. singalchaa waan isa fayyadu yoo arge mubaarikii oromootu si gargaara sabatu gargaara sabaanan si gaa jedhe fiduu danda'a jaran waan shakkiin qabne kuni keessoodhaan namoonni isa dubbisaaran jiraachuu danda'an si galee akkasiin hin gargaaramne akkan taloon kun hin gargaaramne namoonni isa dubbisaaran jiraachuu danda'an mubaarik immoo nama miidiyaati akka gaazexeessaa tokkotti waan barbaade dhufee achirratti lallabee deeme hawaasa kanatti gadi baasuu danda'a isa jedhu sodaanaan hin qabu namni kun hawaasaan hin hoogganamu kaleessas hoogganamee hin beeku boris hin hoogganamu waan isin beekuu qabdan waan godhuu barbaadu mataa isaatiif godhaara kaleessa ilmaan oromoo ijoollee oromooti kan inni ol baasee dhageettii kanaanuu argate waan kana dhiibbaan inni godhu jiraachuu danda'a saba kanatti jiraachuu danda'a waan isa fayyadu argannaani akka barbaadetti fuudhee miidiyaa kanarra raabsaa oola oromoo sabni bal'aadha sabni si gargaaree akka Itoophiyaatti fiduu danda'a intala dhugaan sinitti himaa kuni waan akka Itoophiyaa akka biyyattii sanatti kalaandara biyyattii sanatti gargaarsisuun qaba jedhee godhuu danda'a. Ilaa isa kana yoo ta'e maal ta'uu qaba jettaate uummata si dhaggeeffatuun wanti kun yoo akkati shakkitu kana kan ta'u ta'e maal ta'uu qaba jetta. Egaa kana waliin laallaa ani dhiibbaa nan godhu akka kiyyatti akka wallaalummaa kiyyaatti wanni na barbaachisu mubaarikii akka inni hin finneef dhiibbaan irratti goonu keessoodhumaan goona malee paablikii irratti dubbachuu nan barbaachisu waanan godhuu barbaadu keessoodhumaan hin godhaafi waan inni na barbaachisu hanga qooda kootii hanga gahee kootii nan baadhaa isattis akka inni hin finneef garuu dhiibbaan isin gootan kun akkuma Aleeksi ganama dubbatee ture wanti kun gargaarsa nuu godhe biqee qabsoodhuma oromoon barbaadu kaleessaa ilmaan oromoo kun dhiibaman kaleessaa sana hammana isin gabbaatanii dubbattuun hamma qabdanuun fooloo hamma qabduun gabbaatee dura dhaabbachuun haga namni keenya obbaru nu godha akka namni keenya shamarran keenya obbaran nu godha paaspoortii fudhatanii gabbaanii bangaalii duukaa bahuun akka inni rakkoo keessatti nama gatu dukkana keessatti nama buusu hundi jaraa hin baratu asirraa isii kanarraa isin baratu kanneen amma gara tokkoon kanan gaddu warra fuudhanii biyyatti galanii sangaa nuu qochisiisaaran akka nu sangaa qotachuu dadhabneetti akka nu minaan facaafachuu dadhabneetti minaan nu facaasisanii aadaa keenya barsiisaaranu na gaddisiisa yeroo tokko inni kun immoo waan kaleessa waan sabni keenya ammallee miidiyaadhaan of hin barree fi waan miidiyaadhaan hin guddannee fi waan namni hundi akkuma kaleessaatti jirra mitiire bilisummaan biraa yoo jiraate iyyuu bilisummaa ofiitiin of tajaajilan suni ammallee saba keenya keessatti hin baratamne. Inni kun immoo waan guddaa nutti fakkaata waan bilisoomne bilisummaa cimaa wayii nutti fakkaata pablikuma kana argachuun kanneen pablikii kana hin argine baay'een isaanii hin jiran waan ta'eef.
Isuma maali? Meesii kan jettu abaabol Kanuma sinin jedhe sinitti neeradhu. Sorori nabba gana gaannifte soror nagaa namti. Galatoomi Orooko hedduu dasnuedha. Ani maalii fi ansa dhugaa rabbi ani wallaahi la nama 120 irratti dubbadala. Fooloo godhaa innaan diddaniittu garuu ani dubbiin isaa dasna jedha. Maaliif dubbiin isaa dasna jedhaa jedha. Namni yaa jirana gaafa waa dubbatu haala hedduudhaan dubbachuu danda'a. Hamma Oroon kun kan inni dubbate waan hammatti jiru haalatti waan sichi dhufu keessa buuse. Tarii siistema biraatiin dhufuu danda'a. Yoo akka Oromootti wanti kun kan falmamu ta'e akka Itoophiyaattu siistema godhee wanta kana hojjetamuu danda'a. Siistema namaa hubachuu hin dandeessanu, daawulood gochuu hin dandeessanu. Shakkii jiru ibsee ka'e. Kana warra dubbicha qaayidaa dubbituyyuu dubbiin keessootti sin dubbatamti. Keessootti dubbatamte jechuun abbaa hiikkatuuti hiikkata malee gaafa dubbatamu walitti hidhamee dubbatama. Garuu ati hiikkachuu danda'u qabdu. Hayru. Kanaaf makkaa kanarraa gaafii nuu fuudhiiti. Nama baay'ee kana jalaa namni deebii qabu namni gaafii qabu baay'ee kana jalaa ta'anii ol nu komachaa jiranii. Warra gaafii isaanii xumuratan akka gootaanuu gadhiisan. Nam tokko fayyaa asirratti barreeffama wayinuu barreessee ka'e barreeffama sana argeen ka'e. Ani sinii buuma wayin. Maal jedhaa yaa uummataa keenya Madiinaa mucayyoo Lukilan Mancite sun Madiinaa mucayyoo Liibiyaatti ilmaa wajjin rakkataa jirtu haa gargaaru. Madiinaa isii kana nuti kan biraa dhagaa jirra mallee quban qabnu. Amma yaada keessan yaada xumuruuf aboo eenyu aboo Ikiraam moo nam tokko